jiraattotaa fi sabboontoota Oromoo wuca sochii bara sanaa baatan keessaa isaan tokko turan. Fooqii sana kan ijaare isinuma hawwii hoteelii. Yeroo ni kamuu hin jiruun. Hawwiin maqaa ijoollee keessan keessa jiru moo akkasumatti? Yeroo sana maaliif maqaa kanaan moggaaftee nutti duulanii turan. Himati yeroo sana ittiin isin qaban maal ture boshee? Biiroo keessatti dhufanii ijoollee taa'aa jedhanii hin teessisanii silkii hin ciranii. Afaan Oromootiin yommuu sana barreeffamaa turellee kan barattoota Oromoo isintu ispoonsara godhaa ture yeroo. Dhaabni bittinnaa'ee deemu maal gochuutu wayyaa jedhee dhaabaa wayyeessaa dhufee na gaafate. Obbo Dhaabaa Wayyeessaa VOA Afaan Oromoo. Aarsaa malee dhufe hundumaa inuma fudhannaa. Gaafa barruulee isaanii afaan Oromootiin baafachuu jalqabanii iddoon qabnu isiniif jedhan. Yeroo sana keessa doorsisi adda addaa isinirra gahaa ture. Mee waan isaan dudduubatti deebine mee haa yaadan. Waggaa lama ijoolleen yuunivarsiitii Oromoo waggaa lama ergiina baratte eebbifamanii booddee galmi ayyamameef. Taa'anii gaafa laalan salphaa fakkaata garuu salphaa miti. Bara 1975 mana hidhaatti na darbatanii. Achumaa dhufanis hin qaban hoteela hawwiiti. Ragaa mana murtii qabdu mana qabuu fi kana ilaaluu danda'uun jedhan. Kanaatiin nu gaafachuu hin dandeessu jedhan. Gara nama 100 oli kan isinii barreesse namoota hundi isaanii waan irraa baradhee abdiin irraa horadhee mana hidhaa keessatti ifaa anaaf ta'anii kan jedhanii fa'aa isinii barreessantu jira. Ani kana booddee akkan hidhamu bareera mi'a koo waan na barbaachisu fudheen deemaan jedheen itti hime. Okay dandeessa jedhan. Isinimatu naa baatee deema firaashii koos birdilibsii koos ansooraa koos jedhan. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya egaa keessummaan keenya har'a akkuma na cinaatti argaa jirtan obbo Isheetuu Kitil abbaa hoteela Hawwiiti.